Maqaan kiyya Saaraa Dubee jedhama. Ogeettii waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaatii fi jaalattuu aadaa Siinqeeti. Uffanni an uffadheeru kun mataa irraa kaanee yoo ilaalle inni kun gurraachi guftaadha. Guftaa jedhama. Haawwata qofatu iyyuu hidhata. Haadholii qofatu hidhata. Inni itti aanu kun adiin shaashii addaa jedhama. Jirrii adii irraa hojjetama. Kunniin ammoo faaya. Faayi kun foroora jedhama. Foroora. Kun ammoo akkana deebi'u lootuudha. Qarrisaa waliin hojjetame kun lootuu jedhama. Inni kun callee addaati. Callee foroora kana haadholii qofatu itti fayyadama. Haadholii qofa haawwatatu itti fayyadama. Isa callee addaa kana shamarran illee mataa godayyaa dhaatanii akka kiyya kanatti hidhatan shamarran. Mataa godayyaa dhaatu godayyaa as qoodanii afoo kanatti dhaatanii godayyaa sangaraa jalatti callee addaa kana godhatu jechaadha. Kun callee addaa jedhama. Asoo dhufneetiin jenni faayi mormaa kun inni joomoree jedhama. Kun joomoreedha. Kun joomoreedha. Kuni ammoo iyyuu kaafuraa jedhama. Kaafuraadha. Kuni tabzee jedhama. Haawwatatu godhata. Shamara takka yoo nikaa hidhataniitiin jedhanii dur qubee nikaatitu jira. Qubee nikaatti hidhantu jira. Amma immoo tabzii akkanaa tanaan nikaa hidhuuf jechaadha. Kun ammoo amantaadhaan illee amantaa islaamummaatiin illee wal qabata. Gaafa isii nikaa isii hidhanii jedhan isii tana mormarra kaahu. Inni kun jombollaadha. Jombollaa kan haadholiitu godhata. Haadholiitu godhata. Kun ammoo darbata jedhama. Darbanni kun ka haawwanni gurguddoon godhattu. Inni gubbaa irraanii nan uffadhe kun bonkoo. Bonkoo kana ka uffatu haawwatitu uffata. Haawwatatu uffata. Shamarran hin uffattu. Ka shamarranii kadhoo jedhama. Kadhoon jabbilee irraa hojjetama. Gogaa jabbii irraa hojjetama. Xixiqqoodha. Shamarrantu uffata san warra qarree jechaadha. Kuni ammoo gogaa horii gugurdaa irraa hojjetama. Gogaa horii gugurdaa kanarraa duugamee waan hojjetamuuf kan itti fayyadamu haawwata qofa jechaadha. Haawwata qofatu itti fayyadama. Ijoolleen shamarranii kuwwan osoo hin heerumin bonkoo uffatanii gaafa heeruman uffatu jechaadha. Inni kun sabbata. Sabbanni waa lamaaf fayyada. Tokko uffata keessa seenii garaa jalaan uffannu kana qabachuudhaaf. Ka garaa jalaan jiru keessa seeniidha. Ka gubbaa irraan jiru kun ammoo iyyuu wandabbee yookaan qoloo jennaani. Qoloonii fi keessa seeniin garaa jalaa kun akka wal qabateetiin hin buune sabbata kanaan qabatu. Lammatuu ammoo hiin illee akka hin daadne hiin namaa akka hin daadne illee hiidha haawwata. Hiin haawwata dayaan hojiidhaan hin daddaaqa waan ta'eef isa yoo hidhatan qajeelchee qabaaf jechaadha. Hiin hin daddaasuuni. Inni ittaan ammoo waallee asirratti hidhatu durii boorsaan irratti qabatanii jiru haadholiin kenna yoo gabaa dhaqan qarshii guddaallee haa ta'u sabbata kana irratti hidhatanii sabbata san keessatti gassuuqqatanii haala saniin gabaa dhaqatu jechaadha. Kan biraa ammoo waan garaa keessa kaayatan dhossuudhaaf huccuu wayii yookaan dasee wayiitti qarshii hidhatanii garaa keessa yoo kaayatan qarshiin sun garaa jalaan gadi hin bu'u. Sabbata kanaan akkana hidhatanii yoo jedhan haga barbaadan torbaan isaa ta'u bulii lamaa sadii akkasitti akka kaayatan sanitti uduu hin badiin buluu danda'a jechaadha. Haala kanaan sabbatatti fayyadamu. Kunini ka garaa jalaa keessa seeniidha. Keessa seenii kana wandabbee kanaa waliin yookaan qoloo kanaa waliin shamarran qofti hin uffatu. Gaafa uffatan immoo harka irratti inni laakkaadha. Laakkaa kana harka irratti godhatu. Kun laakkaadha. Kun callee laakkaa jedhama. Asirratti hammeedhaan qabsiifameeti. Garaan jilli sibiila gubbaa irra calleedhaan qabsiisanii callee laakkaa jedhama. Kun ammoo iyyuu laakkaa sibiilaati. Inni kun ammoo iyyuu waccaasaa jedhama. Waccaasaa jedhama. Haawwata gurguddotu godhata jechaadha. Haala kanaan faaya kana harkatti godhattee haawwanni akkanatti itti fayyadamti. Shamarran bitoo ka jedhamutu jira. Bitoo sanii waliin keessa seenii garaa kana jilaa kana fayyadamu jechaadha. Walumaa galatti akkaataan an amma itti uffadhe kun uffata haawwataa jedhama. Ka biraa immoo osoo siin ibsin ka bira dabre faaya gurraa kana. Faayi gurraa kun billiqee jedhama. Yeroo ammaatitti badee jira. Badee jira. Sibiila irraa hojjetama. Sibiila irraa hojjetama. Haadholiiti kunniin jecha haawwatii gurguddooti. Ka shamarranii ammoo kanneen irra xiqqoo taateeti itti fayyadamu jechaadha. Walumaa galatti haala namatti uffadhe kun uffannaa haawwataati jechaadha. Haawwata malee akkanatti shamarran uffattu. Seera keessatti dhoggaadha. Tabantii baqaffatte ta guftaa guftatte ta seera ambaa qabdu bantittii
yookaan immoo haadha manaa dhiira tokko abbaa manaa tokkootiif kennamti qofa jecha akkanatti uffatee jira akka aadaa Oromoo Arsiititti. Walumaa galatti ani aadaa keessatti qaamni kamuyyuu akkanatti aadaa irratti hojjechuun dhaabbileen adda addaa maqaa duudhaa ganamaatiin akkanatti banamuun aadaan uummata Oromoo akka guddatu karaa adda addaatiin akka yaadatamu dhalootaa gara dhalootaa akka darbu haalli itti godhamaa jiru kun baay'ee waan jajjabeeffamuu qabu waan ta'eef qaama waan kana yaadee aslii ganamaa duudhaa uummata Oromoo maqaawwan dagatamaa jiran kana deebifnee dhaabbileedhaan yookaan immoo waan garagaraatiin lafaa kaasuu qabna jedhee qaamni kana yaadee haa ulfaatu akkanumatti jajjabeessaa duudhaa keenya haa guddifnu waan jedhu qaba.